Yoya ammas yoya ilmaan ayyaa bakka jirtan marattuu nageenya keenya ka waaqaa ko oromummaadhaa ko inni raamattee isana dhaqabu warra sanii bari'eef akkam nu bultan dhagaan nu bultan isanii jenna warra saniif dhihellee akkam nu ooltan dhagaan nu bultan isanii jenna yoya shamar ka fuune nooru qaribu anaa dhufu walkabtu shabboo bidyaa hunda keessanu gaa sagantaa keenyarraa sagantaa addaati waa'ee beektee beekamtii yuboota Oromiyaadhaa 2025 jala bultiirra jirra sababeeffachuudhaan gaa keessummoota lama koree waan sagantaa kana qindeessanirraa gaa odeeffannoo irraa argachuudhaaf gara istiidiyootti afeerree jirra akka gaan waliin turtan asumaanuu dursineetii sana afeerra waaqa qofateenya nu bal'isi waan dubbannu nu miidhagsii barii teenyallee nu eebbisii xumura keenyallee waaqni waa tolchu gaa irra deebiidhaan hunda keessanuu walkabtu shabboo miidiyaa. Kan duraatti kaamee akka aadaa Oromtichatti nagaa wal gaafanna dubbii hangafaa tana sabbaan dura haasofne moo akkam jechuuki murteessinee jirra obbo Ganamoodha moo Abdiidhaatu hangafaa malaanuu anuma ta'uu nootti fakkaateera. Ati yoo ka yaadadhu taate dubbiitu obbo Ganamoodha fakkaatti obbo Ganamoo nagaa gaafadha hin dogoggore. Gara kam jirtan nagaa fayyaa gamme galatoomii shabboo miidiyaanis galatoomaa isin lamaanuu dhimma Oromoo irratti dhimma Oromiyaa irratti waa nama yaadachiisuuf hawaasa keessa yaadachiisuuf dhimma kana irratti nu affeertanii akka waan beeknu isinii ibsinu nu affeeruu keessanii ulfaadha. Ayyee nullee galatoomaa isanii jenna obbo Abdii akkami nagaa jirtan himee nagaa nu gaafadha. Maayee ashamaa nooru nagaan jirtu nagaan siniifaa ta'u bakka jirtanitti gaamiyaatisii galatoomii shabboo hundi keessanuu fayyaa ta'a baga deebinee moo wal agarre gaa jala bultii waggaatti al tokko waa'ee dhimma Oromoof Oromiyaa irratti walitti deebi'uu keenyaaf hedduu gammannaa horaa bulaa. Nullee kaa afeerraa keenya kabajanii yeroo keessan aarsaa gootanii asirratti nu argamuu keessaniif maqaa shabboo miidiyaatii fi ilmaan ayyaa ka biyya keessaaf ka biyya alaatiin isa galatoonfachuu barbaada irra deebi'ee gaa isan lamaanuu anaa dhufu hordoftoota keenya illee walkabtu shabboo miidiyaa. Miga ammallee akkuma hangafa biratti hin deebi'aa silaa'uu yeroon tun yeroo sadaffaan na fakkaatti. Nullee ofalcha chukiyya jala bultiirra jirra amma yeroo sadaffaatiif gaa guyyaa beekamtii yuboota kabajaa jirra gaa waan gusadi kabajanii deebi'anillee kaayyoon gaafatanii haa taatu ammoo nama ammaan dura isan hin beeyneef hojii keessan quban qabneef yaadachiisuudhaaf barsiisuudhaaf ka irra deebinee kanuma isan gaafanna mee obbo Ganamoo beekamtiin beektee yuboota kana ka'umsi isaa eessarraahi kaayyoon isaa too maalii maaltu isan kakaasee jechuudha sagantaa kanaa qopheessuudhaaf. Galatoomii kun kana durallee yeroo hedduu ka'ee irra deddeebi'amee himameera garuu akkuma nama hawaasa keessa deddeemuutti hawaasa qunnamuutti hawaasa keessa deemnee yoo waan kana gaafannu namoonni waanuma kanaa dhageenyeen beennu warra jedhu waan arginuufi irra deebinee kaasuu barbaanna malee waan irra deebi'anii kaasanii miti namoonni miidiyaa Oromoon qabdu hundaan bara baraanuu kaasaa jirra dhuunfatti bakka adda addaatti kaasaa jirra garuu namoonnummaa gurguddaan silaa waa hedduu beekan jettuun waan kana inuun dhageenye maal inni jedhanii haarawaa si gaafatu kanuma irra deebinee yaadachiisuuf malee waanuma yaadachiifnee keessa dabarre inni kun waa lamuma qofaaf tokko hawaasa keenya keessatti nama du'ee boo'uu fi nama jiru boo'uu ka jedhu san nama du'ee kasin agarree boo'uu irra nama si arguun har'a galatoomii waan ati goote waan gaariidha waan goote kanatti ofii shakkini waan gaarii hojjette gaafa dukkanaa wanni ati hojjette sun ifa kanaan nu ga'eera galatoomii ulfaadhu jechuuniif odoo inni nu argu waan hojjette sanitti akka hin muukofne akka hin saalfanne waan san mirkaneessineefi dhaloonni dhufus waan kanarraa akka Oromoof waa hojjetan yoo taate galatoomaan jiraachuu isii warri akka qabaniif warri Oromiyaaf Oromoo balleessan ammoo kana keessatti hin argamne ta'uu isaanii
ufarganii akka dhufaniifin kanuma beeksisuuf malee waan biraan qabu. Ayyul fada obbo Abdii maal irra dabalatan jechuu kiyya ifa galallee haa taatu ammoo waan silaa inumaatu irraa turree isanitti fakkaatu jechuu kiyya maaliif beekadhu eenyummaan irrattiif waamnuu fi seenaan himannuu fi wani dhaadannoon warra lafee itti cabsee jira dhiigatti coobsee jira. Kanaafuu nu isaanii alatti dhugatti waan himannuu qabnaa jechuudha. Ilmaatu yeroo sadi qofa ta'uun isiitu dhiifama gaafachuun barbaachisaa jechuudha. Akka shabboo miidiyaatti sila qooda keessanuu kana duraa'uu beekneetu godhuu dhabuu keenyaaf wallaalummaa keenyaaf nu uffachaa jennaan yobboota keenyaani. Mee obbo Abdii isanumaa irratti dabaltanii jechuudha. Iddoo galatoomii gaammee ani waan baay'ee itti dabaluun qabu akkuma obbo Ganamoon amma kaa'anii ka'umsi keenya tokko qabsoon kun har'atoo Oromiyaan biyya ta'e sila heeraaf instituushinii tokko qabaateetu Oromoon gootota isaaniitii fi kabaja guddaa qabaa jechaadha. Gootota yoo jennu qabsoo imala adda addaa irratti aadaa, afaan, seenaa har'a bara dukkanaa sana keessatti gariin of wareegee qaamaa hir'atee dhala itti dhabee jiruuf jireenya hin qabanii kan isaan nuuf ta'anii har'a nuti immoo teenyee afaan kanaanii nuti Oromiyaa irraa dhufne biyyi keenya Oromiyaadha kan nu jechisiise isaan kana waan ta'eedhaaf otoo isaan lubbuun jiranii galatoomaadha waan biraa waan goonuuf hin jiru waan galataan alatti waan kenninuuf hin qabnu akka sabaatti galatoomaadhuma jechisuun Oromoo fi waan guddaadha aadaa keenya keessatti galatoomaani kanaafuu waan biraa waan jennu hin qabnu baganuuf dhalattanii nutillee faana keessan buune kanaan ga'uu keenyadha kan biraa dhaloota har'a jiru Oromiyaaf falmataa jiru kanaaf hamilee kaleessa bara dukkanaa kana keessatti kana godhanii asiin ga'ani har'a mooshee hafte kana Oromiyaa keenya Oromoof Oromiyaa keenya bakkaan ga'uudhaa fi abdii itti horuudha kanuma kaayyoon keenya galatooma. Ayyul fadhu galatoomii gara obbo Ganamutti ugaan deebi'ee beekadhu yoo of tuffanne malee biyya dhaba malee ati biyya walaba ta'an keessatti amma Ameerikaa yoo fudhanne waa instituushinii beektee veteran affairsdha dalayduu kuma dhibba meeqa qabaa jechuudha. Ka Tiraampiin ari'uudhaa karoorfatee nama 80,000 jechuudha. Malayyaa nama meeqa keessatti hojjeta. Ameerikaan akkamitti yuuboota ofii ilaalaa jirti damii of dandeessee jechuudha. Hojiilee dursanii laataniif akkanumatti illee yoo wallaansa taatellee bilaashitti manneen hawaasni deemu hundinuu ka sarviisa keessan nu tajaajilu keessan ulfaadhaa yaanini biitii walaba taate takka yuuboota isii ni kabajjee jechuudha. Nuti sarara sadarkaa beektee exaayilitti akka nama baqatee biyya fi barbaadatu san keessatti sagantaan akka ammaa kun akka veteran affairstti ilaallu Austraaliyaa keessa amma RSL jaanii jira ganda hunda keessa jira RSLin Retired Soldiers Leaguein biizinasa guddaa qabanii ufiifuu jechuudha mootummaan hayyamee fi ka taaksii alatti bikka dhufaniitti bashannanan hawaasillee dhufee itti bashannanu sanirraa illee galiitti argatan ganda hunda keessa RSL jira jechuudha. Kanaafuu dhimmi beektee yuuboota dhimma beektee laafaa miti jechuudha. Namni yuuboota isaan kabajin ati nama ta'uu isaatu waaqayyo haa beeku jechuudha. Maaliif eenyummaa inni itti boonuu deemu eessarraa dhufti biitii inni itti himatu deemu kana eessarraa dhufti jechuudha. Yoo dhugaa rabbi ibsanne namni addunyaa tanarraa galata hin qabne eenyu kanaan jettan taate nama beektee nama isaaf qabsaa'eef galata hin qabnedha. Duuba yuuboota kana keessa nama hedduutu jira jechuudha. Jaarraa Elamoo Waaqoo Guutuu, Taaddasaa Birruu, Maamoo Muzammar lakkoofnee fixannu. Fakkiidhaaf odoo Hayilamaariyaam Gammadaa jiraachuu baate odaan gatii irra qabu kana ni qabaa jechuudha. Wooma ifii agarru barka wanni beeku qabnu odaan beektee waan obbo Hayilamaariyaam Gammadaadhaa seenaa isaan yaadattu muka isaan beektee biyya alarraa nuuf fidanii miti jechuudha gaaddisan.
oduma Oromiyaa keessa odaan jiruuti odaan kun mallattoo faajjii irratti walii galuu godhannaan hin dhufneef jechuu kiyya namaaf maaliif gabrummaa keessa waan jiruuf wanni garii akka arraa arra dhaabbannee ilaallu saboo akkam taane jennee akka of gaafannu nu goote jechuu odaa Oromiyaa guute ammoo namni isa bika buufate hin jiru jechuu kiyya so Hayilamaariyaam Gammadaadhaa kanaa yaadan ibsaa guutamaadhaa Ango GS3 mu afurshan intane keessatti arra legacy isaa qubeen generation arraa kuni waan inni ango xiqqishoo akka tasaa harka isaa buuteeni dafee qubee san galgala harkaan katabaa bulanii kitaaban maxxansee seeratti godhee galchee wayyaaniin keessaa baasuu dadhabde haga irratti jechuudha. Carraa xiqqishoo harka isaanii buute. So uummanni nuti irraa haasofnu kun beekadhu seenaa miila lamaan dhaabbattee deemtu jechuu barbaadeeti. Meegaa kana keessatti asumaanuu ibsaa guutamaa galatoonfachuun barbaada. Dhaamsallee nagaa fi nama hedduu naattuu beektee Shaboo miidiyaa abboo seenaa isaanii hambifannu akkamitti interviewudhaaf iddoo dhabdeef naan jaanii yeroo hedduun bilbilee isaan dhabe. Ka asumaanuu abdii fi ganamoo namni birallee ibsaa guutamaa Shaboo miidiyaan isanitti hajamaa ja'atina ibsa. Maaliif at least waan tokko waan reekoord taatee baruutti dhaloota baruu itti garsiifannu hambifannu akka na gargaarte kabajaa isan gaafadha. Meegaa obbo Ganamoo yeroo beektee ka yuuboota kana walitti qabdan nin argaa akkasitti tarriftaniiti ifdura keessanii akka daawwitiitti isaan hundarra deemtanii seenaa isaanii dubbattanii gaabii uwwiftanii sogaa waan ulfinaa aadaa qabnu san hunda guuttanii fi jechuudha. Yeroo san dhiiroo yuuboonni kun mira kam keessa galanii jechuudha. Maaliif beekadhu gaabii sanatti gwaarra keessu inni achi jiraachuu dhabuu isaan malaa jechuudha. Inni sammuudhaan gaara keessa jira amma sammuudhaan mana hidhaa keessa jira because trauma sanu haareetu yaadachiisaa jirta jechuudha. Waan kaleessa irra kute san hoggaarra beekamtii kanniteef will flash in front of the eyes jechuudha. Isaan dura deemtii jechuudha. Wanni saba kanaa hojjetan hundinuu bu'aa bahiin isaan keessa bahanii gaa nama beektee fuula namaa dubbisuu beekuuf guyyaa sangaa biographiin isaanii fuula isaanii irratti akka barreessaa taate shakkii kan qabu. Mee obbo Ganamoo maal garta waa isaan kana laaltu jechuudha. Miirri isaanii dhagahame ka ibsatan jira ka fuularraa dubbiftan jira. Atiyoo akka nama tokkotti isanoo nama seenaa akkanaa qabu kana hoggaa seenaa isaa ibsitee galata laattee fi beekamtii laattee fi badhaasa ishoo taate badhaaftuun atiyoo gammachuun sitti dhagahamtu ta'a akkami. Kana galatoome gaafii guddoo kaafte gaafii baddoo akkanatti deebisuu hin dandeenye yeroo dheertuu fudhattu garuu inni gaggabaabsina akka yeroo kennaatii walitti kaafteerta akka warra Taaddasaa Birruu akka Waaqoo Guutuu akka Elemoo Qilxuu jettee yogguu kaaftu bakka irraa kaanitu achi waan taateef achi dhugeessa bakki sun silaa maqaa jara sanii maqaa warra bu'uura waan san godheetiin wanni kun akkuma dura Abdiin kaasuu yaaletti sirna ta'eetiin ijaaramee lafa taa'uu qaba. Waan sirnaa irraa silaa dubbanna. Sirna kana addaaniif Abdiin qofti kan irraa dubbannu odoon taane Oromiyaaf Oromoon guutuun irraa dubbattee namoonni sirna ijaarama san irra taa'anii yoo namni amma jirus dabre ka dhufu itti dabraa sirna ijaarame kana akka fuuldura deemsisu godha. Egaa waa dhabuun kana baddee waan qabnuuf akkana taane. Eega akkana taanes waan jettu Oromooni aannan qodaa luggichaa yoo jigeen dhaqqabanii haguma dhaqqaban ol qabanii jettu. Egaa waan dabreef homaa godhuu hin dandeenyu haga dhaqqabneef ammoo haa hordofnuun waan kana akka uumnu nu godhee jira. Waan kana uumuu keessatti hedduu namoonni waan kana keessatti yuuboonni dhiheessine warra carraa gaafasii argatan obbo Ibsaan as keessatti argamaniiru isaan achi keessaa hirmaataniiru warra amma ati dura maqaa dhoofte keessaa jechuu kiyya warri biroos jiru miirri gaafa san jiru takkafaa namoonni kun warra dhaaba tokko keessa jiru miti warra naannoo tokkotti qofa waliin qabsaa'ee miti garagaratti qabsaa'anii dhaaba garagaraa irra qabsaa'anii gariin kan wallole faatu achi keessa jira
gaafa waan dalagan irratti namni wal dhabaa wal dhabbii wal keessaa qabu faatu jira. Warra ammoo odoo wal jaalatu sababa gara jiraachuutiin wal argaa dhabee jira. Walitti yoo dhufanii miirri isaan keessa jiru imimmaan walirraa qabachuu haga dadhaban. Namoota kaleessa maqaan beekan har'a fuulaan wal cinaa taa'anii isas gaabiin sun mormarra taa'ee kaanas mormarra taa'ee waraqaan galataa sun harka isaarra taa'ee beekamtiin sun harka isaarra taa'ee wal bira taa'anii gamaa gamanatti wal laalanii imimmaan lolaasaa turan. Akka carraa ta'ee warra san keessaa anis tokko nama warra ma'aklaawii keessatti warra hidhaanii waliin dararamaa turre yuuba ta'ee nama dhufe Finfinnee irraa achitti wal agarree egaa wanni dubbadhee amma hiikee dubbadhee isinitti himuu danda'u miirri addaanu keessatti argamee isaanis akkasumas warri biyyarraa dhufaniif warri as keessa jiranis wal arganii namni gaafas waan kanarra hirmaachuu dhufe maatiin jara kana warri gaafas dadhabanii dhufuu dadhabanis maatiin isaanii dhufee hirmaatee achirra jirus haalli ture haala hedduu miira keessa nama galchuu fi gama tokkoon ammoo odoo jiran namni kun akkanatti waliin dhufee wal argee gadoo kaleessa walirraa qabullee irraanfatee araaramee walitti jigee waliin nyaatee waliin dhugee sagantaa san dabarsee deemuu isaa irratti gammachuun isaanii dhagame adda ta'uu nu birattis wanni kun yooma wanni feetes galte hin dhaamnu waan kana itti fuufnaa akka jennu hamilee nuu ta'eetiin akka utubaatitti ollu qabee nuun deemaa jiru ta'uu isaa hubannee jira. Ayyul fadha galatooma obabdi isano mirakam keessa galtan fi mutanno fi mudanno gaafa sanii maal fakkaate jechuudha asubaanu Dr. Ali Shabbolle warra raawundi dura beekamtii kannitaniif keessaa tokko fakkaate dogoggoruu baadhe sanillee Shabboon galatooma isaniin jaa.